السلام عليكم كبجمتوتا كينيا أكون بيكتن فيلمني والدرا دوبا أورهان أما تمرموف ديهاتي تجرا كتالي مراسة قفاتوا فيه أما فيلمني والدرا دوبا أورهان كتا دي دمي جافتي نيت مرما يوكان سيزينين توقفان نيت مرما كون إفتي ملتيرا كون بردور قمي أورهان كان إسا جل كبابي إسا الأماتا مجامي دبتما تجرا أورهان سيزيني لما فاهن كباتو جاني نموتا با إيتو دبتا جرا كنا في الدعاء كو ارتقروا الجلكبر أكس كنتي نمون متدوري كنا فيلم الدرا دوبا كنا متناني تمرق مچيسا بربادو غرو حالا في تاتيوان وان برا أغرسيسا كتال أمها تاتيوان برجاجو أغرسيسي نموني توكو أورهان إيرون إساني ني عدتما غري إنساني مجالتم توتا كم فيدو توري كان أمو دينا في غنتوتا ديگرو توري هاتو مالي أورهان بي كسارا إسا قدا بفا شهيدوما بوران بيتين دندمچو قبا توري كناف دينوني أورهان بي أما إبدهالو بو إسا كيستي نيغوباتو حالو بؤون بوران بي أمالي وصو هنگمنتي أورهان بي قرماتا هاراتو إسا مدتا ركو إسا مدتي إيي عثمانون يرو أما غم هندار ركو مرفماني جرو غم توكون آسپورچا بورسا إرابغتي أورهان بي إرتي ركو فدي غم براتين جدو كان فلافيوس كيو ييگيت كيستي نيكوفي كان مولين علمي گونجا دلته حالي إسا موبايي هماتي ربي إسيتي وجين والأرگتي جرتي فكاتا گونجان kanaaf kutaa itti aanu suspense fi kan nama rifachiisu kan guutame miti akkasumas baay'ee mul'atin miira nama kakaasuu ni mul'ata goonjaan kan dhumarratti ilma deesse mee waa'ee isii haa dubbannu alaaddiin bee yeroo dheeraa booda abbaa ta'ee jira garuu beeysa keessatti osoo ilaallu akka waan goonjaan duutee jirtu fakkaata ture waa'ee sana amma isinitti haa himnu dhugaa jiru dubbanna daawwattoota goonjaan nama asoosama ta'eedha jaanii namni baay'een ni asoo alaaddiin intala yaakub bee waliin akka jiru seenaan dubbatu tokkollee nu hin jiru yookaan akka wal fuudhan seenaan dubbatu yookaan ragaan hin jiru jaanii dubbachaati jiru kanaaf amalli isii kun xumuramuu danda'a jechuu jiran yoo akka ja'amu kana ta'e haala kana keessatti alaaddiin haadha mana lammaffaa akka fuudhu agarsiisuu danda'u ammaaf garuu goonjaa waan of wallaaltee jirtu qofa fakkaata duuti goonjaa yoo agarsiifame hin ajaa'ibsiifatina maaliif jennaan akkuma meenne asoosama ta'uu danda'a waan ta'eef dhuma irratti bahuu dandeessi fiilima wal duraa duubaan deemu kana keessaa eenyu akkaan baay'ee jaallattu koomentii keessatti nuuf ibsuu hin dagatina kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma jalqaba irratti jenne fiilmni kurulus Orhaan akka dhaabbatu dubbachaati jiru siizinii tokkoffaa qofa osoo hin taane siizinii kanarratti ni xumurama jaanii namni baay'een ni dubbatu maaliif jennaan sababni isaa tokkichi kanaan dura akkuma beekamutti chaanaalli ATV fiilmoota baay'ee dhaabeeti jira warra sadarkaan isaanii gabboon jechuudha chaanaalli ATV fiilma tokko itti fufsiisuudhaaf yoo xiqqaate sadarkaan inni barbaadu afur barbaada mini walakkeessi isaa jechuudha afurii ol barbaada garuu fiilmni Orhaan osoo deemu kan torbee darbe kana takka tuqaa wahii dhufe kanaaf kun sadarkaa kufaatii fiilma tokkooti jaamee isaan biratti ni beekame jechuudha kanaaf fiilmni sun duraan siizinii tokkoffaan kutaa 27tti xumurama jaamee dubbatamaa ture garuu ammoo erga torbee darbe kana gabbu'ee booda gaazixeessituu biirsen akka gabaastetti fiilmni kurulus Orhaan siiziniin tokkoffaan kutaa 26tti akka xumuramu beeksifteeti jirti kanaaf kun odeeffannoo mirkanaa'ee jechuudha kanaaf siizinii kutaa 26 ge'uudhaaf kutaalee muraasa qofaatu nuuf hafe jechuudha kana durallee isinitti himnee ture kanumaan wal qabatee waa'ee goonjaa ammoo yeroo deessinii baasu namoonni baay'een seenaa keessatti intala yaakub bee namni fuudhe hin jiru alaaddiin bee namni fuudhe hin jiru jaanii dubbatan kanaaf isiin warra asoosamaa waan taateef fiilma tolchuudhaaf waan itti dabalamteef isillee yeroon isii xumuramuu danda'a kanuma wal qabatee namni tokko odeeffannoo garaagaraa kan isaan dubbatan waa'ee fiilmoota kanaatti wal qabatee jechuudha namni akka booraan beellee wanni inni keessaa baheef sababa wal dhabdee fiilmni hun sadarkaan isaa gabbuu irraa kan ka'e wal dhabdee kanaa jecha bahee akkasuma namoonni biraallee baay'een bahuu danda'u jaanii namni dubbatan baay'eetu jira jechuudha kana jechuun yoo namni bifa kanaan keessaa yaa'u ta'ee fiilmni dhaabbataa jechuudha kana qofa osoo hin ta'in namoonni baay'eelleen haqni buuraak osjaaf ammaan tana bahaa jira jaanii namni dubbatanillee baay'eetu jira buuraak jechuun akkuma beektan kan duraan bakka Usmaan bu'ee hojjechaa ture sun sababa wal dhabdeetiin inni keessaa bahee ture haqni isaalleen amma bahaati jira jaanii namni dubbatan baay'eedha isinoo akkam jettu yaada keessan koomentii irra nu barreessaa warroonni haga ammaa Oroorikar dhibba kee daawwattan viidiyoo keenya laayik godhuu akka hin daganne abdii qabna akkasuma chaanaala Oroorikar dhibba kee sabskiraayib godhachuudhaan mallattoo bilbilaa kana tuqxanii ol irra kaadhaa odeeffannoon keenya isinitti tole yaada keessan koomentii nu godhaa sagantaa biraa qabannee yeroo gabaabatti walitti dachaan turtiin keessan nu faana haa ta'u